dogoggoraa jechoota miidhagfattee afaan damma dibattee isheenis dhugaa seetee kun irraa si amante. Jaalala dhugaa seetee gaafa isheen siif gadditu uffata kee jijjiiruuf gaafa qarshii siif ergitu gaafa isheen siif cabdee qarshii sitti ergitu bakka isheen si kaafte kana maaliidhaaf hin argitu. Mana ijaara jettee qarshii harkaa sassaabdee mallaqa yeroo dheeraa isheen itti ta'abdee baay'ee si yaada jettee qaama qullaa waraabdee hojii dorgomuuf jedhee qarshii gubbatu jira. Waanan kaffaluun dhabe buchoo koo mana kiraa yoo ati nan gargaarre dhugaa hin qabu fira. Jettee imimmaan buustee teessee gaafa kadhattu waan meeqa waliin goote icciitii moo hin eeggattu. Ati mee gaafa jaalalli baay'ee qullaa ishee waraabsista. Gaafa jaalalli baay'ee qullaa ishee waraabsista. Gaafa rakkoon uumamu maal gochuutti doorsista. Qullaa keessa maxxansaa yookiin naa ergi birrii jettee gaafa dubbattu si malee hin jiru dheerri. Gaafa rakkoon si marse teessee imimmaan boossa nama rakkinni biyya baasetti maal gochuutti qoosta. Ati rakkina biyya baatee achi teessee hin xeebini dhiiraaf qullaa waraabdee viidiyoo hin ergini hiriyaa tantee qaalii mee fakkeenya fudhadhu akkuma yoonni jedhan saahiba badarraa fagaadhu isa dafqitee fidde qarshii keessa saabbadhu akkuma hiriyoota kee mana ijaarradhu. Silaa namni ammaa dhadhaa afaan kaahanii dhagaa nama nyaachisa mee xiqqoo si gorsaa obboleettii na dhageessaa gola arabaa teettee hin soorin dhiira keessaa xumurri isaa badaadha jireenya kee balleessa. Feesbuukidhaan waraabdee qullaa kee erguu dhiisi rakkattuu haadhateetii waa ergii gammachiisi. Kan biyya ormaa teessee argite barde dadhabbii bakka rakkattetti mee kadhadhuuti rabbii nagahaan biyya tee galii isa baateef goolabii jireenya kee jijjiire arrumarraa jalqabi. An kanaaf hin jenne ani isiniif hin jenne yaa barattoota markazaa kan diinii rabbii barachuudhaaf ta'aa jirtanii asaa inshaallah rabbiin hin danda'a isiniif haa kaffalu jazaa. Dhugaa rabbii hedduu namatti toltanii wal maddee dhaabbattanii dogongoraa agartanii teettanii wal gorsitanii haala kanarraa deebi'aa waliin jettanii warri dhiiraaf shamaraa hanga feetan addaan fagaattanii yoo jiraattanillee biyyoota garaagaraa kan sagaleedhaan afabbaa isiniif taate darraa wantoota jiru hundaa obsumaan bira taraa inshaallah rabbii hin dandeessa inshaallaan sodaatinaa gaafa rabbiin jedhanii galtan biyya ormaa keessa haajaa teessan hunda rabbiin isiniif haa guutu gaddaa fi gadatoon sin jala haa kaatu riskiin teessan sama'ii gadi isinii haa buutu tan lafa jirtu ol isinii haa baatu tan fagoo isiniif haa kalooftu rabbiin isin haa taasisu kenniisa dammeessu. Maal taatellee yaa warra barattoota yoo akkana laaluu natti artanna fakkaata maal taate yaa barattu sidamee maal taatee boortu. Garree jaalalti haaraya namni tokkoon garree. Warri jechuun jirtu lubbuu tiyya warqii kadheensi dadhabee ta'a ammoo lakkii warri kophaa jirtan lakkii ta'aa lama jiruu kophaa kana namatu natti meegubaa na jalaan didinaa guyyuu numan himaa yaaboo warri hafe wallee dubbii baree yaa ustaaz Yuusuf Naasir ta'a ammoo sin garree eessatti achi deemtan maaf hin galle tarree moggaarraa asiqaa seenaa dafaa tarree moggaarraa asiqaa seenaa dafaa tarree. Allahu Akbar. Ustaz Yusuf tarree galtee qabadhugaa. Alan achi ilaalu nammuu seene suufaa aboo zanaafataa jedhaa kaa akkatti dhugaan sargiin har'aa jannata fakkaatti. Dhugumatti ilaalaa bareedina isaanii yoo walitti seeqaa waliin haasayanii warra miinzee kanaaf xiqqoollee yaaddanii yoo walii ilaalaa jechaan wal dhaaddanii.
ijji warri miizee hundi isin gubbaa booddee mana galaa walitti hususaa boo inaafuu dhiisaa kottaa wal ilaalaa shamarran as guutte tokko ofi qalaa shamarran as guutte takka ofi qalaa. Asmaa osoo dhiirri meeqa taa'ee isiif aaduu osoo qeerroon meeqa isiif mataa aaduu takkattumaan dhuftee jidduun gootee laxii baabaatee godhatte jaalalaan falaxii baabaatee godhatte jaalalaan falaxii. Isin warri dhiiraa baabaarraa laalladhaa fakkeenya dubartii takkanaa jaalladhaa asmiyyeen bareedinni isii faarmaasiin bitamne kan uumamaan jiru malee hin dibamne akka warra kaanii meekaappii hin dibattu isiin tayoo laalan halkanuu mul'attu isiin tayoo laalan halkanuu mul'attu. Baybaanis daranii bareedinaaf haalaa shanyii Nabi Yuusuf ta'uun dhabu laalaa. Baabaanis daranii bareedinaaf haalaa shanyii Nabi Yuusuf ta'uun dhabu laalaa. Bareedinni isaanii habashaamii hindi dhalaan ijaan garte hundi irra jiddi dhalaan ijaan garte hundi irra jiddi. Baabaa meeqatti yahin kennaaf jedhee isaaf laalee garuu dubartuma hunda asmiyyeetu caalee osooniif qabaadhe anuu siifin kennaa garuu amma maal goona horaa bulaa jennaa garuu amma maal goona horaa bulaa jennaa. Asmaan akkatti gammachuun kokkofalti ijaanuun hungartu baabaa qofa laalti inni takka jedha gurratti hasaasaa wayi siingilocheen akkatti ija facaasaa wayi siingilocheen akkatti ija facaasaa. Abboo anuu hinaaffaadhaan dhaabbachuu dadhabee walaloodhuma kana eessaan ifitti jalqabee jarri yoo ilaalan nama inaafsisaa. Aboo tabaafan jedhee garumaan eebbisaa anta baafan jedhee garumaan eebbisaa. Maashaallah. Hunduma nyaatan malee hundalleen dubbatanii chaalenjii Ustaaz Ahmad keessa tarkaanfatanii kan takkaasaa afur achiin tarkaanfanne erga jaalalti qabde fajrii wajjin salaanne hin yaadattanii baabaa boo'icha gaafasanii alhamdulillahi hin darbe yeroon suni alhamdulillahi hin darbe yeroon suni. Numa boonii la ilaha illallah hayye Allahu akbar taate ba. Jaalala waggaa lamaa garaatti baadhatanii gubaa keessoo isaanii silaanaaf agartanii gammachuun guddaan qaba har'a wal argattanii dukkana boodaan ifatu jira kan jedhamu dhuguma imimmaan Ustaaz Ahmad lafan banne tasuma imimmaan Ustaaz Ahmad lafan banne tasuma. Amaanaa kiyya jabeessaa hundan dubbadhu ani asmiyyeenan kaddamaa waadaalleen naa seentanii ansinitti kennadhee duniyaa gubbaarratti qeebaltiin inshaallah yoo rabbi. Maammee namantu miskiina wallah jaalallee hedduu feetii akka followersii lakkii mee yaa lubbu waan akkasii dhiisii. Dhiira baay'isuu feetii akka minbarii markazaa kana hunda keessaa kamitti eerumtee irraa dhaluuf teessaa. Dubbiin kun sin baasu asumatti dhaabii tokkuma argannaan ofitti isa qabii. Faaxeen akkas jettee maammiyyee xabbasaa maammeen dhugaa se'ee ciratee dabbasaa saamunaa bitatee miiccatee uffataa achiin suuta ka'ee giddiidhumaan seeqaa kaardii liqeeffatee achumaan itti argaa isiinis erga laaltee jalqaba sirriitti achiin akkas jettee itti barreessiti. Maasha Allah suuraan keen bareeddi. Waaw maasha Allah suuraan keen bareeda garuu hin addemoon biqilchine areedaa meeqan keenaaf ergi amma immoo alanaa ancinqamaan jira daddafii namanaa meekaappii dibattee fakkaattee duqeetii footoo mormaa olii kaatee itti ergiti. Anjaarsa ergadheensi fuudha yaaqashtii dawwalii ittimii jara keessanitti jettiin kaa kunoo dubbii ajaa'ibaa anjaarsa nan qabaa habiibii dhiifamaa fataa jechuudhumaan barbaadee silumaa janajjanaan faaxee asittiin dhumataa. Ammoo hunda keessaa janajjanaa maammee wama gudii jira na dhagahaa meemmee. Akkam nagaa keetii yaa galbii yaaqashtii maaliif hin deebiftu salaamataa rabbii innuman gattuqu piroofaayilii kee innuman ilaalu funyaaniif ija kee onnee kee na seeneem lamuu jaalalli kee. Finfinneen jiraadha magaalaa shaggarii mee mana kiraayii ergii na gargaarii wayin sitti himaa sin dabbaruu qashtii wama nu fayyadu gara fuulduratti. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Wayin sitti himaa sin dabbaruu qashtii wama nu fayyadu gara fuulduratti lafa wayin ergee asfaltii gubbatti nikaa irraan qabu na dhagayaa martii.
lafa wayin erge asfaaltii gubbatti nikaa irraan qabu na dhagayaa marti. Yoo amma bitanne booddee nu fayyaddi gatiin saara kasaa 500 afuruma ergi isa 100 ittiin guutaa'anii. Warri akkas jettee shamarran shawwaddu mataassi dhukkubaa sammuun kee hin yaadu maaf garaa jabaattaa maaf miita dubartii sammuun kee kan yaadu gara fuulduraa moo gara dudduubatti janajjanaan maammees asitti dhumatti. Walaloo koo gabaabse dhiifa manaaf godha yoon sinit dheeressee dogoggora jiruuf na of kolchaan jedha hundumti keessanuu afwan wasafwan. الله أكبر. الله أكبر.